Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirra jirtu ijoollee Oromoo egaa baga nagaan jiraattanii egaa har'a barnoota ajaa'ibaa tokkoon isinii qabadhee dhiyaadhee barnoonnis maal yoo jettan barnoota waa'ee imootii wal qabateeti. Imoo keenya akkamitti namni nu waliin fayyadamu jira moo hin jiru akkaataa itti beekuu dandeenyudha. Yoo ammoo namni nu wajjin fayyadamu jiraate eega barree booda akkamitti akka if jalaa baasan isinitti agarsiisa. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya egaa barnoota kana akkasin waa baay'ee irraa barattan abdiin qaba. Egaa barnoota dabruun dura warroonni YouTube channel maammee jiituu taatan YouTube channel kana subscribe, like, share godhuudhaan commentii waan barbaadan gara kommentiitiin gaafachuudhaan nu waliin turaan isiniin jedha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota amma gama barumsa keenyaa dabarraa kallattumaan gama imoodhaa deemnaa jechuudha. Imoo teessan keessa yeroo gutakkaaf eega kilik gootanii booda imoon eega akkatti isinii banee booda gabaabumatti gara pileestoorii deemtanii jechuudha. Pileestoorii keessan keessa pileestoorii isinni agartan jeetii yaada. Pileestoorii eega seentanii booda pileestoorii yeroo tokkaaf kilik ni gootanii eega pileestooriin akkatti isinii baasee booda seetingii filattanii jechuudha. As keessa seetingii ni agartanii. Seetingii eega filattanii booda achumaan karamii dabartanii akkaawuntii enda saakuriitii bakka jettu ni seentanii jechuudha. Akkaawuntii enda saakuriitiin isinin mul'ata jeetii yaada. Akkaawuntii enda saakuriitii akkasii kana akka jirtanii eega kana seentanii booda ammas eessa isin dabarsaa manaaj diviisiidha. Manaaj diviisiin gaa akkaataa namni imoo ittiin waliin fayyadamuun ni jira moo hin jirudha. Kunoo kana as keessa qalama itti mare kana sirriitti hubadhaadha, suuta laalaadha. Eega manaaj diviisii kana irra akka bira gadhooytanii booda kunoo an imoo duraan asitti lamaan fayyadamaa amma immoo takkaa jechuudha. Egaa imoo akkanatti isinii baasee booda amma asitti gabaabumatti kun kan fayyadamu jiru kun ammoo kan if jalaa baasee jechuudha. Eega kanatti gartanii booda nama isin wajji fayyadamu jiru eega agartanii booda nama hin barbaanne san yeroo takkaaf irratti gadha'uudhaan honni xiyya waan ta'eef kutaa irraa deebi'ee isin agarsiisu. Hagadii kana asitti dilee jira. Yeroo takkaaf irra gaccuqaaftanii achi booda mallattoon dileetiitu ni jirti. Dilee firraa gootanii jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa barnoomsi waa'ee akkaataa namni imoon wajjin fayyadamu jira moo hin jiru kana fakkaataa amma gama duubaa deebinee barnoota itti aanu haa ilaallu jechuudha. Barnoonni imoo waan baay'eedha. Gama duubaa yeroo deebinee akkatti bakka seetingii jalqabaa yeroo deebinu piraayiveesii bakka jettu keessa ni seenna. Asumaan jechuu gabanumaan piraayiveesii akka jettu keessa egaa bakkan itti isinii mare kana ni argitu jala sararee kana jechuudha. Piraayiveesii bakka jettu kana yeroo takkaaf ni seenna jechuudha. Ni argitu jeetii yaada piraayiveesii kana keessa yeroo takkaaf ni seenna. Yeroo seenne kunoo as keessa waa baay'ee jira. Laasti seenii gubbaa kanarra ka jiru maali? Gama gubbaarra jammaraa jiru namoonni akka isinii daataa banattee onlaayinarra jiru nama akkamtu isin arguu barbaadde mallattoo onlaayinaa ni agartan jeetii yaada. Everyone fi my contact nobody jira jechuudha. Sadeen kana sadeen kun hundi isaaniitu hiikaa garaagaraa qabu. Jalqaba irratti ka jiru kuni namni hundi gizee isin shabakaa banattan namni isin walitti hin qabnee fi kasin nambara isaa hin qabnee fi kasin nambara isaa qabdan jidduun akka isin arku yoo raayitee isin raggootan akka isin arguudha jechuudha. Hatti aan kun ammoo maay kontaaktiin kun nama isin maqaa isaa barreeffattanii qabdan lakkoofsa isaa qabdan qofa akka isin arku. Anamma kanarra raayitii haa jedhee jechuudha. Namni maqaa isaatiin lakkoofsa qabu bichaan akka na arguuf jedhee raayitii irra kaadde.
kajalaa kun ammoo nobody hajuu kun akkuma namni gonkumaa isin agarre firraa hidhu jechuudha. Online asirratti ni agartanii fakkeenya onlineaati firraa hidhu jechuudha. Gabaabumatti isin yoo kana keessaa ka barbaaddanirra akka namni hundi isin arku akka namni isin arkine kanarra kaachuu dandeessu jechuudha. Egaa barnoota katti aanummaa gamatti aanu dabarraa waan baay'eedha. Kalama farra jiru red spectidha. Red spect yeroo takka beeru seenne. Egaa barreeffamna namni yoo isin barreesse jechuudha. Asirratti ni argitan jeetii yaada mallattoo 0 kaayee jira asirratti. Yoo isin tekstii nama barreessisan jechuudha. Nama barreeffama barreessisan akka inni akkana ta'e nama dhaqa. Akka namni hundi yoo isin barreesse akkatti hin dhufne. Nama isin maqaa isaatiin barreeffattanii qabdan malee hundi akka imooteessanitti naqatee isin arkanne godhachuu barbaannaan nobody kajalaa kanarra kaayyattanii jechuudha. Kajalaa kanarra nobody kanarra kaayyattanii yoo nobody'n firraa hidhu jechuudha. Hundumaa'u everyone'n akka namni hundi isin arkatu gochuudha. My contact'n ammoo hajidduu kun nama isin walitti qabdan qofa akka arkatu gochuudha jechuudha. Khatti aanu maali inni ammaasi who can call me hajuu kana asirratti akka namni hundi isinitti dawwalu lakkoofsa keessan fudhatee itti naqatee isinitti dawwalu godhachuudhaan gama gubbaa kanarratti raayitii ni gootanii sun akka namni hundi isinitti isin arkatudha. Yoo immoo kajalaa kanarra raayitii gootan namni isin maqaa lakkoofsaan qabdan malee hundi akka isin irra dawwaluu hin dandeenye godha jechuudha. Khatti aanu ammaas maali? Egaa waa baay'ee jira imoonii as keessatti baay'eedha. Hundi isaatu kun iftiraanuu banaa jira isin fayyadu. Egaa daawwattoota akka inni isinii galee abdiin qabaa yoo isiniin gallees irra deebi'ee kan isin garsiisu ta'a. Yoo isinii galuu baates hunduraanuu banaa jira bakkatti istooriidha. Istoorii keessan hunda asumaa seentanii babbanaa godhachuu qabdanii. Egaa akka irra isinii galee abdiin qabaa hagama gubbaan haaratti laassiseenii isinitti meetiin jira. Akka namni hundi online irratti lakkoofsa keessan naqatee isin arkanne godhachuudha kuni. Namni tokko akkumatti lakkoofsa keessan arkatee yoo imootti galfate imoon keessan sun hin hayyamuufi jechuu yoo my contact hajidduu kanarra godhattan jechuu hin hayyamuufi yoo ammoo egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo barnoonni keenya har'aa kan waan hanga ammaatti wajjin turtaniif galatoomaan isinin jaa ulfaadhaa.